Yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaas yaa'ii dhaabbiilee 12ffaa guyyaa irraa gaggeessaa ooleen dhimma nageenya biyyaa fi vaayirasii koronaa dabalatee tokkummaa uummatootaa fi dhimmoota hedduu irratti mari'achaa oolee jira. Baniinsa yaa'ichaa irratti argamuun haasaa kan taasisan ministeerri nageenyaa Aadde Moofiriyaat Kaamil qaamoleen dhaabbilee amantaa fi abbootii amantaa irratti miidhaa geessisuun biyyi nagaa akka hin taanee fi mootummaa fi uummata adda baasuuf akka meeshaatti fayyadamaa jiraachuu isaanii kaasani. ሃይማኖትን ሽፋን ያደረጉ ግን ደግሞ ከየሃይማኖቶቹ dhugumatti wayitaammaa finxaaleeyyiin amantaa deeffatanii barsiifata bu'uuraa amantaatiin alatti gochoota faallaa amantaa gareeleen raawwatan ni mul'atu. Rakkinichi sabaa fi eenyummaa irra darbee bifa amantaa akka qabaatu taasisuun tokko isa biraa irratti kakaasuudhaan walamantaan akka hin jiraanne gochuuf manneen amantaa gubuu fi qabeenya isaanii barbadeessuu akkasumas hordoftoota irratti miidhaa dhaqqabsiisuun ni mul'ata. ንብረቶቻቸውን የማውደም እንዲሁም በምእመናንና በመሪዎች ላይ ጉዳት ማድረስ ይስተዋላል። keessattuu kun irra deebiitiin kaa'uu kan kaasanii ministiriitti duudhaa waliin jireenya uummata keessa tureen fashalaa dhufuu fi gara fuulduraattis kan fashalaa'u ta'uu kaasanii duudhaa kana cimsuun akkuma jirutti ta'e garuu yaa'iin dhaabbilee amantaa barsiisa dhugaa amantichaatti fayyadamuun firoominni maatii fi ollaa akka uumamu taasisa. Sochii nageenya biyyaa fi tokkummaa eegsisuuf taasifamu hojiilee badaa akka kana waliin qolachuun gahee isaanii akka baatanis gaafatanii jiru. በዚህም ይህንን ሁኔታ በማክሸፍ gochaa kana fashaleessuun nageenyaa fi tokkummaa biyyaalessaa keenya cimsuun dursitoonni dhaabbileen amantaa fi barsiifatni amantaawwanii fi duudhaalee waliinii amantaalee barsiisuudhaan itti gaafatamummaa amantaa fi biyyaa isinirraa eeggamu akkuma yeroo hunda gama amantaatiin akka bahattan carraa kanaan imaanaa isiniin jechuun barbaada. እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ አደራ ለማለት እወዳለሁ. Hojii ittisaa fi to'annoo vaayirasii koronaa akka biyyaatti taasifamaa ture keessatti gaheen abbootii amantaa fi yaa'iin dhaabbilee amantaa ba'achaa turani guddaa kan ture ta'uu immoo ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasa turani. Kana wajjin walqabatees duula ittisaa fi to'annoo vaayirasii koronaa mootummaa ji'a gayyaa keessa raawwachuuf qabatee socho'aa jiru deeggaruufis mootummaa fi amantoota hunda waliin akka dhaabbatus yaa'ii dhaabbilee amantaa gaafatanii jiru. ሁላችንም እንደምናውቀው ኮቪድ በራሱ የሚያመጣው የጤና ስጋት ብዙ ቢሆንም yaaddoon fayyaa koronaan dhufu mataa isaatiin hedduu ta'us tarkaanfiin ittisa isaatiif fudhannu dhiibbaa akka hin fidneef hawaasni keenya rakkoolee dinagdee fi hawaasummaa kanneen birootiin caalatti akka hin miidhamneef waliin ta'uun of eeggannoo cimaa taasisuu barbaada. Akkaataa kanaan yeroon kun yeroo hojii guddaa barbaadu waan ta'eef baatii hagayyaatti waan baay'ee hojjechuuf karoorfanneera. Hojii kanarrattis dhaabbileen amantaa abbootiin fi barsiisonni amantaa gaheen qabdan guddaa waan ta'eef ammas barsiisuu fi kadhannaa keessan cimsuudhaan gahee keessan akka bahattan isin gaafanna. ትልቅ ድርሻ እንዲኖራችሁ በራሴም በጤና ሚኒስቴርም ስም መጠየቅ እወዳለሁ. dhimmi weerara vaayirasii koronaa dhimma biyyaa ta'u hunduu irratti duuluu akka qabuu fi dhaabbileen amantaas gahee isaanii jalqabanii akka itti fufaniis waadaa seenanii jiru. Rakkoon nageenyaa fi waldhabdee uummata gidduutti uumamaa jiru naamusni gaarii dhibamuu ta'uu kan himani abbootiin amantaa kunneen gaheen hawaasa hundaa guddaa ta'us abbootiin amantaa fi dhaabbileen amantaa yaa'ii dhaabbilee amantaa dabalate gahee irraa eegamu kan baatanii ta'uudha kan isaan dhaamani. ቀጣዩ ትውልድ ከወዲሁ ለራሱ dhaloonni dhufu egeree isaaf hojjechuu akka irraa eegamu kana gochuudhaaf immoo nageenyi barbaachisaa ta'uu isaatiin gahee isaanii bahachuu qabu. Abbootiin amantaas kana barsiisuun sirni kadhannaa cimee akka itti fufu duudhaan wal danda'u akka deebi'uu fi dhaloonnis akka baruuf gama gochuutinis akka hojjetamu yaa'ichaan murtaa'eera. የበለጠ ትኩረት ተሰጥቶ እንዲሰራ ነው የተነገረው። ወላጆች ጥሩ አመለካከት ኑሯቸው ልጆቻቸውን በጥሩ መኮትኮት maatiin ijoollee isaa sirriitti naamusaan guddisuutu irra jiraata. Maatiin kan waarii haasa'u ijoolleen waarii haasofti. Akkuma jedhamu hunda kun xiyyeeffannoo argachuu qaba. Barsiisonnis bu'uura beekumsaa ta'uu isaaniitiin barattoota isaanii sirnaan qaruu qabu. Wantoonni ilaalaa jirru badaa ta'uu isaaniitiin warreen kana hunda mootummaan uummannis ta'e abbootiin amantaa irratti hojjechuu qabna. አስተማሪዎች ወላጆች የሃይማኖት አባቶችንን ልንታገልና ልናስተካክለው ይገባል ነው የምለው። ቤተሰብ ትልቅ ትምህርት ቤት ስለሆነ maatiin ijoolleen isaa harka isaa waan jiraniif xiyyeeffannoon hojjechuu qaba. Gama kanaan ijoollee isaanii naamusa gaariin guddisuun barbaachisaa ta'uu isaatiin manneen barnootaa fi dhaabbileen amantaas waliin hojjechuu qabu.